Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama kam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdullah Gaaffii irra caalaan keessan koomentii jalatti na gaafataa jirtan tokko deebii isaa isinii qabadhee dhufeen jira. Akkaataa Imo irraa giiftii namaaf bitan ka jedhu namoota baay'een na gaafataa turtanii haala salphaa ta'een karaa lamaan Imo giiftii namaaf kennuu dandeenya, bituus dandeenya jechuudha. Inni tokko Imo irraa giiftii bituudhaaf profaayiliinuma nama sanarra tu'inee giiftii ka jedhu ni jira. Namuma tokko qofa osoo chaanaalii irra seeniin erguus ni dandeenya jechuudha. Give gift ka jedhu kana send gift ka jedhu kun ni jira santuquudhaan kan waliin bal'inaan ilaalu ta'a. Obboleeyyan chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun akkasuma laayikii sakandii xiqqoo isinitti fudhataa laayikii sheerii hiriyoota keessanii gochuun haga xumuraatti na waliin turaa isiniin jechaa eegan gara Imo deemuudhaan isa jalqabaa irraa waliin haa ilaallu. Inni jalqabaa maalinni namuma tokkorra akkuma Imo ra seentanii namuma chaatii walii gootan abbaa barbaadanii giiftii erguu dandeessu jechuudha. Kana jechuun maqaa nama barbaadanii tokkorra tuyitu maqaa nama barbaadanii irra tuquudhaan profaayilii isaa yookaan immoo maqaan gubbaarra ni jira. Maqaa gubbaarra tuquudhaan gara fuula duraa isin keessa yeroo irra tuyitanii deemtan giiftii ka jedhu jala jira. Namuma san qofaa giiftii erguu ni dandeessu jechuudha. Giiftis jedhee jira as jala. Send gift ka jedhu tuquun giiftii erginaaf. Send gift yeroo jettan yoo maallaqa keessaa hin qabaanne insufficient isiniin jira. Recharge ka jedhu tuquun deemnaa jechuudha. Profaayilii keenya irra seennes haga barbaanne bituu dandeenya. Sana waliin ilaalla. Recharge ka jedhu kana tuyinaa jechuudha. Recharge ka jedhu yeroo tuyitan kallattiidhumaan isa isin geessa gara giiftii bituu isin geessa jechuudha. Gara giiftii bituu yeroo dhuftan daayimandiin 10 daayimandiin 42 qarshii meeqa akka ta'e akkuma biyya isin jirtaniitiin isiniif ka'a fide. Fakkeenyaaf daayimandiin 10 jalqabarra jira, gubbaarra akkuma argitan 0dha, duwwaarra jira. Recharge si jettu tuyinaa jechuudha. Karaa lama sadiin bituu dandeenya. Recharge yeroo tuyitan yoo biyya alaafaa jiraatan sim kaardii keessanii wal qabsiisuun salphaadhumatti bituu dandeessu. Daayimandiin 10 qarshii meeqa akka ta'e naaf kaa'ee jira. MTN dhaan yookaan immoo sim kaardii kiyyaan connect walitti ta'ee jira. Yoo duraan hin goone MTN si jettura tuyinaa kanaan dura akkaataa giiftii itti namaa bitan barsiisee jira. Achirraas bal'inaan argachuu dandeessu. Asumara tuquudhaan salphaatti baank akkaawuntii wal qabsiisuu dandeessu. Sim kaardii keessanii wal qabsiisuu dandeessu. Redeem koodiidhaanis bituu dandeessu jechuudha. Inni jalqabaa baank akkaawuntiidha. Add credit yookiin debit kaardii isin jira. Foormii jedhu isin gaafata. Foormii san guutuuma. Foormiidhuma kaardii keessa irra jiru. Garuu nuti option isa lammaffaa isa bilbila fayyadamnaa jechuudha. Bilbila kana mallattoo bilbila kana dhufee asitti isinii ba'a. Add billing ka jedhu maqaa sim kaardii biyya keessaniitiin isinii kahaa jechuudha. Achirra tuquudhaan connect walitti goonaa jechuudha. Achirra yeroo tuyine connect walitti ta'a inabiliidhuma gochuudhaan sana booda gara fuula duraa isin geessee haala kana raayitii isiniif kaha. Raayitii yeroo sim kaardii keessanii wal isin qabsiisee ka'e emailii keessan paaswordii isin gaafachuun mala san beekuu qabdu. Sanaan booda tap to buy ka jedhu tuyinaa jechuudha. Yeroo tokko yeroo isin bittan ashaaraa quba keessanii isin gaafachuu inni mala sanitti galchitu yookaan paaswordii emailii isin gaafata. Sanaan booda payment successful nuun jedha. Kana jechuun binneerra jechuudha. Kan duraan 0 keessaa qabnu haguma binne dhufee gubbaatti nuuf bahaa jechuudha. Tap to join jira. Not now gochuu dandeenya. Yeroo barbaannetti seennee dhufnee bituudhaaf jechuudha. Amma verifying nuun jedha. Sanaan booda operation successful. Okay yeroo isin jettan daayimandii hagi isin bittan dhufee gubbaa isinii tahaa jechuudha. Erga gubbaa keenyee kaane erga binnee kaane duubatti deebi'uun gara nama sanaa deemuun gara abbaa bituu fi barbaadda irra dhaquudhaan send gift ka jedhu kana tuyituu jechuudha. Abaaboon dura isaa jira. Abaaboodhuma sana ergaaf abaaboon daayimandii tokko abaaboo sana ergineef jechuudha. Gift lighters your friend receives the first gift jedha dhaqeef jechuudha. Kennameefii jira jechuudha. Inni kan chaanaalii irra seennee bituudha. Giiftii sana irra tuyitanii ilaaluu dandeessu. Send giiftii tuyitanii ammas dabaltanii nama sanaa erguu dandeessu. Waa tokko rakkina hin qabu jechuudha. Erga al tokko bittanii fi kaatanii jechuudha. So inni kan chaanaalii irra deemuudhaan waliin haa ilaallu. Chaanaalii irra seennee chaanaalii tarii join gootanii jiraattan chaanaalii sana irratti tokkoffaa abbaa barbaadanii kennu, lammaffaa chaanaalichuma abbaa kireet godhe yookaan immoo abbaa hostii sanaa kennus ni dandeenya jechuudha. Abbaa feetan irra tuqurumaan salphaatti gift ka jedhu ni jira. Giftii gootu follows gochuu dandeessu jechuudha. Giftii erga goonee kaane daayimandii adda addaa of jalaa qaba. Daayimandii barbaadanii irra fakkeenyaaf kiraawoniin kun daayimandii tokko send kan jedhuun tuqa daayimandii tokko irra kaayyadhee 10 erguu barbaannaan 50 erguu barbaannaan 2000 erguu barbaannaan haguma feene irra keenyee erginaa jechuudha. Giftii namaa kennuu barbaannaan erga bitannee kaane jechuudha.
Abbuma barbaaddan irra tuwitanii erguufii ni dandeessu yookaan giiftii irras tuwitanii jala sanaa jijjiiruu ni dandeessu waa tokko rakkina hin qabu jechuudha. Giiftii siin jettu kun ni jirti. Giiftii kanarra tuquudhuma salphaatti jala sanaa abbaa feetanitti jijjiirtu jechuudha. Maqaan nama sanaa jala sana ni jira achirra tuquudhaan nama 10 yoo erguu barbaaddan irra tuwitaniituma select gootu jala sanaa xiyyee fi profaayilii ni jira. Profaayilii sanarra tuquudhaan meeqa akka keessaa qabnus gubbaa sanatti ilaallaa jechuudha. Meeqa akka nuti keessaa qabnu gubbaa sanatti ni jira. Yeroo barbaaddan profaayilii keessaa irra seentarii bituu ni dandeessu. Yoo barbaaddan asirraayis yeroo isin kennitanu hin ga'u yoo isin hin jedhe asirraayis bituu dandeessu jechuudha. Kanaafuu giiftii abbaa barbaaddan select gootaniituma asumarraa kennuufii dandeessu jechuudha. Chaanaalii abbaa barbaaddanis ol haxaa'uudhumaan bilbila keessan chaanaalii sana jijjiiraa deemuu dandeessu. Abbaa barbaaddan irra tuwitanis giiftii sana nama barbaaddan sana gift ka jedhu tuwitu giiftii san erguu fi kennuu fi dandeessu jechuudha. Send isiniin jedha inni nu abbuma feeta irra tuwitanii filattu nama kennuu fi barbaaddan yoo barbaaddan jechuudha. Follows gochuu dandeessu giiftiis kennuu fi ni dandeessu jechuudha. Send ka jedhu jala jira. Abaaboo waan barbaaddan irra kaayyataniituma itti kennituuf yeroo isin jalaa dhume gara profaayilii keessanii deemtanii giiftii keessan bitachuu daayimandii keessan profaayilii keessan irraa bitachuu dandeessu jechuudha. Profaayiliin kiyyaama dhumarra dhufee galee jira. So haala kanaan nama barbaaddanii giiftii asirraa bittanii fi kennuu fi ni dandeessu jechuudha. Kakkuma lamaa jira, kakkuma 10 haga feetaniin asirra ni jira. San bittaniituma kennuu fi dandeessu yoo feetan join osoo hin godhin erga join gootanis akkuma feetanitti abbaa feetanis achirraa follow gochaa ilaala. Akkasuma live sanas nama chaanaalii sanarratti dabarsaa jirus shartatti gadi godhaatuma ola ta'a. Haga feetan jijjiirtanii ilaaluu dandeessu. So karaa salphaa ta'een haala kanaan namaaf giiftii haga barbaaddan bittanii kennuu fi ni dandeessu jechuudha. Akkuma TikTok irratti namaaf kennamu asirrattis haga keessaa qabdan gubbaan baratu ittanii ilaaltu daayimandii meeqa akka isinii hafe jechuudha. Gubbaa bakka profaayilii keessan dura bakka kana jirti. Haga keessaa qabdan asuma tuwitanii ilaaltu jechuudha. Kanaafuu asirraayis bakka maqaa namaa tuquudhaan nama tokko yoo erguu barbaaddan nama lama yoo erguu barbaaddan haga feetan select gootu. Nama lama sadiifis bakka tokkotti erguu dandeessu. Nama tokko qofa abbaa barbaaddan achi keessaa select gootanii giiftii barbaaddan erga filattanii booda sendii tuquudhumaan erguu fi dandeessu jechuudha. So karaan isaa baay'ee salphaadha. Haala kanaan giiftii namaa kennuu dandeessu. Gara cinaattis yoo haxooftan live yookaan immoo chaanaalii abbaa fedheerras gara bitaatti bilbila keessan cinaarraa haxaa'uudhaan abbaa feetanirras asumarraa jijjiiraa ilaaluu dandeessu, dhaquu dandeessu gara live nama sanaa jechuudha. Baay'ee salphaadha itti fayyadamaa isiniin jecha namoonni baay'een koomentii jalatti ammallee gaaffii na gaafachuutti fuuftanii jirtu. Playlistii jala seenuun chaanaalii kiyya jala seentanii playlistii jala mata dureen dhimma TikTokiin wal qabate, dhimma Facebookiin, dhimma YouTubein wal qabate, dhimma video editingii, dhimma emailiin kan wal qabate mara isaa bakka tokkotti hidhamee argattu achirratti fayyadamaa isiniin jecha eegan. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Laayikii, sheerii gochuu hin dagatina. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.